hiikaan kan jalqabu dura sammuu keessatti beeki waa'ee hiikaa gonkumaa'uu hin yaadin nama waliin bultii ijaarrattee jirtu gonkumaa'uu hiikaan hin sodaachisin kurnaffaan namni bultii qabu hundi gatii kafaluu qaba bultiin tun akka siistama mana baankiiti mana baankitti maallaqa duraan olin galchin baafachuu hin dandeessu bultii teekeessa hin irraanfatamtu harmeen haatitiyaa hin irraanfatamtu harmeen haatitiyaa yeerumaaf jee anfagaadheetiyaa gaddisa ulfinaa yaa haadhatiyaa du'ee dachiin gallee eeguteetiin booyaa dhaltee nattiin ollee harmeen haatitiyaa umriinaa ilaha illallah yaa boo dafii of dhaqqabi dafii of qaqqabi hundi kan kee viidiyoo kana daawwadhuuti wanni jechuu barbaade maal beekte ilaal ijji namaadha bultii diiguu dhiisi jaalallee adda baasuu dhiisiiti ilmoo namaatu qabriitti hin deebisti lubbuu baafte يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي أكنا جده إن العين إجنا ما كن يوكاه بودا كان جاني كوني ilmoona maa kana qabriitti deebistee gaala guddaa kana ammoo okkoteetti yookaan gartee distiitti deebiseen alayhi afdalu salaatu wa atammu tasliim yaa kan jaartii kan keetii wajjin viidiyoo dalagdu tokko jedhe yaa kan jaartii kee wajjin suuraa kaatee poostu gootu yaa kan obboleettiin kee maasha Allah tabaaraka rahman jettee poostu gootu yaa kan daa'ima xiqqaa kee muraa onnee keetii ilmoo kee poostu gootu hararraa kaasee dhaabbadhu والله وبالله وتالله قافتك نيات أبواتي هذا مناك ديسي الموان كي بريدا ديسيتي أتمان كنت نيركو يوكاتي سوراكاتي بوست غوتي إنو فنو منيتو قدوك هرمو سورا ديما بوست غوتي سورا روتي دميسيتي ماذا كانت جارنا بربر أرمون كيساتو بودا دبر ومن كان يبودا دبر مي أفتك أنا سين بني سلكي كان سين بني إفي بيساتني متنسيني وما أتي بوست غوتو غبتي مراتي سمون غرغلا بر دوبو أمتا كان دورتي أتي حواسا كلهم قبيتي هذا مناك بوست غوتا هذا مناك فيديو لقدا الموك بوست غوتا وان كان أنا دلقاتوري لا بدي أنا ما بروح قبيتين جيران الحمد لله نمنك كي سوراك يقول يروشا يروجا يروتو بوست غوتو نجرو أما بورا غرون غدوان والله من أنا قرتن نجرو ما بونا فيرو لاهي كيسن سيني قال أنسلا فاروق كيسن رواني كيسن نوا جمالي بي والبيغنا أفانو مغرتين ما eebbistanii gargaltee nama abaartan ummata gartee ganama harka namaa dhahu galgalammoo harka ganama namaa dhaheen nama dhahu xiiffiin nama kabalu jechuudha hawaasa kana keessa jirra please hararraa kaasaa ilaal hara namni maasha Allah hin jechuun mala tabaarakallah hin jechuun mala garuu adda si baasa budaadha ummanni keenya qulqulluu miti walii galleemi waan akkasiitti hedduu qalbii nu cabee jira ammaan booda ofiin komatiin ammaan booda viidiyoo jaartii keetii ilmoo keetii yaallee keetii ol baaftee poosti goote nyaadhamen jedhin sumaa bareedaa suuraa kaa'ee poosti godhe kana qaama hankee kana si nyaatee foon lafeerraa fixee qabrii si deebisa jecha ergamaa rabbii ta'ala alayhi afdalu salaatu wa atammu tasliim yoo gurra qabaatte dhaggeeffadhu sheer godhi of eeggannoo godhi yoo immoo lakkii hin danda'u suuraa kun poosti godhoo jette asmaa'ii fi azkaara waan qara'amu jira sana qaraatee كان قرتي عين الناس في سحري في مصر حاشي كان رقم سيئة جرا معوذتني قل أعوذ لمن سورة الإخلاص ولي قال لي آت الكرسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء كان قراته وفي قراته تتفتيجوت أكا إجنا ما سندين ولي قال لي أكاسي خنين فولدرا هيرمو يوقعو فوردا فيادك أبدن هنداف جرين بولتي خيثتي إجتي وركي يوقعو دهبتاتي في هدو برباچتاتاتي في ماتي ندقاي tokkoffaa namni ati fuute yookaan heerumte kun ilma namaati dadhabina mataa isaa akka qabu beeki kan dadhabina tokkollee hin qabne rabbi qofa kan niisninuu akkuma damma mi'aawaa san qabutti namas ni ciniina waan ta'eef hanqina nama bultii keessa waliin jirtuu qofarratti yoo xiyyeeffatte bultii teetirraa gammachuu hin argattu lammaffaan namni ati waliin bultii jaarratte kun akkuma keetitti seenaa dukkanooytuu qaba malaayikaa waliinii miti kan bultii jaarratte waan ta'eef erga bultii seente booda seenaa qorattee rakkoo hin uumin wanni guddaan jireenya ammaati fi kan fuulduraati wanni si duratti dabree jira
wanni dabre tokkolleen jijjiiramuu hin danda'u. Sadaffaan bultiin namaa hundi qormaata mataa ofii qabdi. Bultii yeroo maraa akka ati feetu qofatti siif deemuu hin dandeessu. Bultiin namaa ta'a akkatti bareedduu fi namni hinaafuftun hundi rakkoo fi ibidda meeqa keessa dabartee akka as geesse quba qabaadhu. Jaalalti dhugaa kan madaalamtu gaafa rakkinaati. Bultii teetiif sirritti qabsaa'i. Afraffaan bultiin nama hundaa sadarkaa milkaa'inaa garagaraati qaban. Bultii tantee tan nama biraatiin waliin madaalsisin gonkumaahuu walqixa ta'uu hin dandeenyu. Gariin keenya hanqina fuudhaaf heerumaa guutuuf, gariin immoo obsaan jabaatanii hojjechuudhaan fi adeemsa yeroo keessa abjuun bultii isaanii dhugoomuu danda'a. Shanaffaan bultii ijaaruu jechuun waraana labsuu jechuudha. Yeroo bultii ijaarte diinota bultii teetii irratti waraana banuun dirqama keeti. Diinota bultii teetii keessaa muraasni wallaala, dhiifama waliif godhuu diduu, dhiibbaa qaama sadaffaa, ofittummaa, of tuulummaa fi hiikkaafaadha. Jaaffaan bultiin dhibbaa dhibbatti guutuu taate hin jirtu. Bultiin waan hundaan qophaawaa tahe eessatti illee agartu. Bultiin hojii salphaa miti. Bultii teetii waliin guyyarraa of haaromsi. Hedduun namaa bultii ofiitiif danda'an qabu. Atis yoo akkasuma taate arrarraa kaasi bultii teetiif xiyyeeffannoo guddoo laadhu. Torbaffaan rabbiin nama waan hundaan akka ati barbaadutti miti kan tolchee siif kenne. Nama bultii waliin jaartu akka ati amala isaatii fi kee waliin madaalsiftee waliin deemtuuf siif kenne. Fakkeenyaaf nama durirraa sa'a 10 rafu yoo rabbiin siif kenne akka inni sa'a 7 yookaan 8 rafutti waliin sirreessuun dhimma keeti sun. Saddeettaffaan bultii ijaaruun itti gaafatamummaa fudhachuudha. Haalli jireenyaa jijjiiramuu waan danda'uuf bultii booda maaltu akka dhufu hin beekamu. Daa'ima argachuutu mala. Intala qalloo bareeddura jettee fuutee ji'oota muraasa booda furdattee sheeppii dhabuu dandeessi. Hojii duraan hojjettan yoo jijjiirrattan akka duraanitti miti. Lama taatanii rakkachuunis akka jiru asumaan ilaalcha keessa galchuun murteessaadha. Saglaffaan bultii akka kontiraatatti ilaalin. Bultii keessatti guutummaan guututti murannoo fi ejjennootu barbaachisa. Jaalalti jaalalleewwan lamaan akka bultiidhaan walitti maxxananii jiraataniif sababa guddaadha. Hiikaan kan jalqabu dura sammuu keessatti beeki. Waa'ee hiikaa gonkumaa'uu hin yaadin. Nama waliin bultii ijaarrattee jirtu gonkumaa'uu hiikaan hin sodaachisin. Kurnaffaan namni bultii qabu hundi gatii kafaluu qaba. Bultiin tun akka siistama mana baankiiti. Mana baankitti maallaqa duraan ol hin galchin baafachuu hin dandeessu. Bultii tee keessattis jaalala, kabajaa, nagayaa fi waliif yaaduu yoo hin galchin haadha manaa yookaan abbaa manaa gammachuu qabu ta'uu hin dandeessu. Bultii keessa jaalalti bilisaa hin jirtu. Osoo gatii hin kafalle jaalachuu fi jaalatamullee hin dandeessu jechuudha. Dhumarratti jecha nama filosoofii guddaa tokkootiin hin goolaba. Akkuma fedhallee haa ta'u fuudhi. Haadha manaa gaarii yoo argatte nama gammachuu qabu taata. Haadha manaa gaarii yoo dhabde immoo nama filosoofii taataa jaa Soqraatas. Atilleen akkasuma obboleettii tiyya. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kan arraa kana fakkaata. Waan hanga dhumaa na waliin turtaniif galatoomaa. Kanneen imala kiyya jalqabarraa kaatanii hanga arraa na faana turtan. Yaada keessan bareedaa saniin na jajjabeessitanii ofii laayik gootanii hiriyoota keessaniif immoo sheer gootanii ergaa kiyya nama hedduu biraan naaf gayaa turtanii ammallee itti jirtan galanni kiyya jechaa oli. Jaalalli keessan isiniif haa baay'atu jechaa viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaan hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Horaa bulaa deebanaa isinin jaaladha. نور وفي اتكن ارجع ربي قرآناني هند جالها ارجع ما